Tole magaalaan raan dhufnee abbootii qabeenyaa baadiyyaa jiran to'adhaa maal akka hojjetan laala erganii mee maqaa keessanillee nu barsiisaa eenyu jedhamtan isin? Maqaan kiyya abbaa daraartuudha abbootii qabeenya Oromooti abbootii qabeenya Oromooti kinoo lammadani ila kinoo goommana qaaraa ila kinoo kanniin ila dabaaqula bulee kana dabaaqula kana gartanii nama daba hojjetu kanniin lafaa qoy saniifuu an amma burqii kana gartanii waan foon nyaadhee biiraa dhugaatiin baasiseetanii dabaaqula kanniin nyaadhee takkana burqii baase. Tole abbaa daraartuu isin goommana kana dabaaqula kanniin facaaftan kanniin adduma keessa nyaattan moo warroota ollaa keessanii kanaan ni geettu? Warroota warraa keenyanii kanniin gabaree kanniin tajaajila. Lafti kuundi keessanii? Madaniin gamaa kunni hunduu kiyyee. Akkamitti qabatuu dandeettan? Mootummaa hojii akka lafa laatiin olgoolii galleetan hojjechuu danda'u. Dhiisan booddee irra si deebi'a rakkoon hin jiru. Tole amma dabaaqulli kun nama daba hojjetu lafaa qola jettan. Lafaa qolee.